ilmi dhiiraa tokko yoo yeroo hunda bishaan harkaan irraa baasaa oolee rakkoon boodarratti isarra dhuftu maali? Ilmi dhiiraa tokko yoo yeroo hunda intala dhalaa ta'isaaf halaal hin ta'inii waliin sagalee gartee fedhii qabduun haasawaa oolee rakkoon isarra dhuftu maali? Sababaan itti cidhaan bitaachaa nama dhukkubuu danda'aniif maali? Akkasumatti intalti dhalaa takka jaarsi isii yeroo isii gammachiisu dadhabe maal akka isiin godhuu qabdu? Qabadeetiin isin ulfi daawwattoota fi hordoftoota karaa qophii tiyaana waliin deema. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتنا في أردف تتون دخيسن وبكم جرتنتي سلام من خيجي اسم برنا فاجو سن إن شاء الله تعالى أرلي كوبي تني خيسة برنوتا أداتي في برنوتا أجايبك أبنيت دفني دعوتنا في أردف تتكيسن رافع يدم ترابدي كمنا موتن غري غري أمو خير رافع يدم في ناس جلتي دفني الربانو خير نتيم الربانو خير سن الرن كائن ورنو رابرتو وجين وانغرتي برنوتا ولي كودا جروف جي دعوتنا في أردف تترديبيتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سن جتشو بربادة warri viidiyoo tana gartee ammaan tana seenaa jirtan laayikii tuquun dagatina akkasumatti maatii chaayinaala keenyaatis ta'uun dagatina daawwattootaa fi hordoftoota inshaallahu ta'aalaa viidiyoolee babbareedduu kana yeroo yeroodhaan qabannee isinii dhufna. Duba daawwattootaa fi hordoftoota sababni duraa rakkoon ilma dhiiraa yeroo hunda inni bishaan harkaan ifirraa baasuun boodarratti isarra fiddu maali waan jedhu takka takkattiin adda baasee isiniif hima. Akkasumatti yoonii fi intala takka ta isaaf halaal hin ta'in yookaanuu tagartee nikaa isaa hin qabne yeroo hunda kanuma ganama galgala wajji taa'ee wajji haasawaa oole hoo maali? Yoo isii san nikaa godhatee wajji haasa'e hoo bu'aan isii maali? Daawwattootaa fi hordoftoota ta duraarraa haa eegallu. Mee dura dursoo guutumaan guututti waan kana qaceellotti barnoota guddaa akka isin irraa fudhataniif jecha viidiyoo wahii qabadheetiin dhufee jira daawwattootaa fi hordoftoota kiyya. Ana waliin daawwadhaa viidiyoo asirratti amma gartee waa'ee bishaan dhiiraa akkaataan inni gartee itti qaama saalaa dhiirarraa utaalee bahu haala kamii humna kan fayyadama haala kamiin isarraa bahuu danda'a. Daawwattootaa fi hordoftoota namni kun qaaliidha. Ilma namaati jechuun waan hedduu qaaliiti. Namni firratti hin beekne malee ati qaaliidha. Rabbiin qaalii godhee si uume. ولقد كرمنا بني آدم جاء رب سبحانه وتعالى خبجا سيف قنه مي تكشف فيديو تنا ولين داودو ونما يسنا غرتن كن يرو غرتي منيين يوخانو بشان ديرا فچاو بشان ديرا وغا فچاو سيلي مليون افورتامي شانيتو بكتكتي بشان اسا خنا خيسا اوريا اكما ما غرتن كدا سيلين تون هوندينو اوسو خلير دايت اتكتكتي تن علموتا هودن ديسو كان متلالي سيلي مليون افورتامي في شان سيلي مليون افورتامي شانن خنا خيسا خالقني الله سيفلته ربي سيفلتشون سيفجي هذا الدنيا تنرى فيلتي خبجي سيفيدون إسا لا لبلي سخية مخلوق نخنون دينو الآن بتاعتها خن إيرا خيستي أماما لال غرين إسا دت لبيتتي خرطتها فكما مغرتن كنا غرين إسا أمو والدرقم ميقو ده خرا خلي سهيتي مخ ورشا ودمي أفيجو ورشا ودمي كاما سالا خيستي بكو منتانتي قبتي أفيجو لال करता उम्मा सेली योखानु स्पर्मी तन्नुति रब्बिं करते ilmo irranu taasise isii tana qacellotti daawwadhu tanarraa hin nama dhufte dubaati rabbiin si kabajuu wanni ati beekuu dandeeysuun ati gaaf tokko isii tana turte si kabajeen nama si deebise namni akka keetii khawaan kanarraa dhufe خربين إسا خبجته بيغي يوني في خبجاتنا قودي في خاو دبدي مخلوق خالقني أومي تفته نمني أمو نما تفته شرف کا جنتاهن أركو دعوتو تا فردفتو تا مخلوقني ربين أومي تركو فامتي هدو دا كچلو تنوالي نكا دعوتنين بربادا لال مليون أفرطة ميشان يرو تكتي فجابتا نمني بشان أركان في الراباسو إسي تنهند gama hintaaneen haala haraamiin facaasaa jiraa jechuudha. Akkana hoggaan jedhu fakkeenyaaf yoo jaartii teeti wajjin taane yoo ni figartee dhala halaal siif hin ta'in wajji kan facaaftu ta'e makhluuqa rabbiin si keessatti uume diila kana hunda khasaaraa jirtaa beek. Waan nama rifachiisaati. Kun amma kaa agaraa jirtan kun qaama saalaa kan dhiiraati. Shoof
yeroo ispermiin dura facaatu akkanatti facaati ol seenti karaa gadaamee isaati jechuudha. Haala kanaan fiidi gariin ammoo karatti hafti madaawwadhu. Waan akkanaa tanaatu garii karatti qaba waan akka rifeensaa tan lullulatu kana. Shoof wanni akka rifeensaa tan kararra jijjiirtu kuni warra gaggodhatee gartee karaa sirrii irra bishaan jaarsi facaasisan kunoo khilleetti dhufaa jira Allah subhaanallah. Khillee guddoo tana keessa gartee seeliin X jedhamtu jirti. Dhiirarraa tan baatu immoo XY jedhamti. XY tun hoggaanii fi yoo XX itti dheeyte intala taati dhalaa taati. Taamma fiidu tan agarta shoof laallal dhaab. Ta dura fiidu tanaatu seena achi booda warri kaan hundinuu qoshaasha ta'ee hafaa jechuudha. Kanarraa rabbiin si uume seelii dila tana miliyoona 45 yeroo hunda yoo ofirraa baasaa oolte umrii teetii gabaabbachaa deemaa jechuudha. Yoo ammoo haadha mana keetii irratti taate umriin tee dabalamaa deemte obboleessa kiyya. Gammachuun nashaatni qaama keetii dabalamaa deeme. Seente kunoo garta. Eega isiin seente booda gadhiisan akka warri kaan itti olin seenne ni cufan jechuudha. Uumama Khaaliqaatii qabitun hundinuu warri kaan amma ganaa nagumeef dararu jira jechuudha. Haala kanaan shoof X fi X wanni lamaan tuni unolaal walitti dhufan amma laal XY jaaniiti uummanni faranjii mana barnootaatti haala kanaan nu barsiisanii jechuudha. Duba daawwattootaa fi hordoftoota yoom tana qofa waan ajaa'ibaatii jira ta hedduu nama dinqisiiftu. Ilmi dhiiraa tokko hoggaanii fi yeroo hunda bishaan haalan taaneen firraa baasu seelii yookaan sperm seel miliyoona 45 akka luuz godhaa jiru haa beeku akka dhabaa jiru. Akka dadhabbiin isarra dhufaa jirtu akka waa irraanfannaa hoddommeessu haa beeku. Lakka waan kana baasuun irraanfannaa guddisaa deemaa jechuudha. Tanaaf waan kana ofirraa eeguun dirqama daawwattootaa fi hordoftoota. Amma kallattumaan karaa cidhaanii deemna daawwattootaa fi hordoftoota. Cidhaan dhiiraa maali sababni inni itti dhukkubaa oolu jennee ilaaluu qabna. Na waliin daawwadhaa viidiyoo tana oofana wajji. Hamma asitti agartan kun scrotum kan ja'amu kuni as harkiseetiin isin agarsiisa. Wanni gubbaa jiru kun kan gartee keessatti spermiin walitti qabamtu. Spermiin hoggaa bahuu deemtu isa kanaanii tuubboo tanaan ol baatee baatii jechuudha. Yeroo hunda hoggaanii fi bakka kana walitti dhufti. Bakka amma gartee ani irratti isin dhaabe kana. Daawwattootaa fi hordoftoota yeroo hunda hoggaanii fi dhalaa takkaa wajji haasoytu intaloo san sammuu teetitti kijibaa jirta. Haasawa jechuun roomaansii waliin haasoyta. Haasawni roomaansii haati waliin haasoytu kuni akka gartee qaamni kee khasaalaa ka'u godha. Hoggaa qaamni kee khasaalaa ka'ee maal cidhaan kee maal qopheessa? Spermii qopheessa. Spermiin tun akka isiin taatu ilaalina wajji. Seminal vesicles bakka jedhamtu kanaanii spermiin achitti walitti qabamtee achirraa utaalte jechuudha. Laal haada kanaan oriiti mallee haara kanaan hoggaa oriite qaama saalaa keessatti facaate jechuudha. Shoof ejaculation jedhaniin waan kana ejaculation vaginaa keessatti hoggaanii fi naqame siima miliyoona gartee 45 oliin kan lakkaa'amu asitti naqama. Eegasii asiin deemee gadaamee isaa kana bitaa fi mirgatti maqa spermiin kee kun. Yeroo hundaa'uu gartee kadhalaan sibiran jirre haasawa sagalee hin taaneen hoggaa isitti haasoyte ifitti kijibda hoggaa qaamni kee khasaalaa ka'u maal akka inni ta'u na wajji ilaali usiituma. Shoof qalama diimaa bakka diimtuu amma agartan kuni kanaatu afuufama. Hoggaa kun afuufame ol kaa qaamni kee khasaalaa. Qaamni kee khasaalaa kun shoof guddachaa deema lakka ati kaafachaa deemtuuni guddachaa deema. Gama duubaatiin ammoo hudduun tee walitti
qabamti jechuudha. Walii galee amma gaa cidhaan qopheessuu eegala. Cidhaan irraa ol xuuxan hoggaa cidhaan irraa ol xuuxan daawwattootaa fi hordoftoota waan ajaa'iba isinitti taha. Cidhaan irraa hoggaanii fi scrotum wanni jedhamu kun waan gartee haada cidhaanii kan ispermiitee ol xuuxee akka isiin bakka irraa faca'uu deemtu kanatti qopheessu. Gaafa sammuu teetii kijibdee dhalaa wajjin haasa'u jira ka dhalaan sibiran jirre gartee kaafattee ispermiin tun qophooytee bakka itti naqamtu hoggaa dhabdee qaama kee kasaalaa kana laaffisaa oolti jechuudha. Ni dadhabsiifti. Bal laaffisuu miti ni dadhabsiifti. Kaati jaartii tee gammachiisuu hin dandeenye goote jechuudha ofina wajjin. Shoof bakka irraa baatee beeki. Ispermiin bakka irraa baatee tuni deebi'uun nama dhibaa jechuudha. Wanni ati yaadaa jirtu maali? Isii wajjin waan kana godha jettee yaadaa jirta. Yaada malee dhugaa miti. Garuu immoo bishaan kun sirraa bahuu dhabuun naguma onneen teessi dhawattee si miidhamtee maal taatee akkanti siimuun beeku gaani. Atuu ni beeyta onneen teessi dhawattee si miidhamtee maal si taatee obboleessa kee achi booda lafaa kaatee kagartee bishaan isin facaafatiin bishaan sanachitti hambifta bishaan san yeroo dheeraa booda dhukkuba ta'eeti sitti hafaa jechuudha. Dhukkuba sana immoo dawaan nu bira ni jira. Shoof onneen akkana dhawatti jechuudha. Fi kijibaa jirta. Onnee teetitti illee kijibaa jirta. Walii gallaa. Shoof kanumatti ilaali bishaan hoggaa bahu. Bishaan kuni bakka qophaa'ee hoggaa bahuu dhabe maal taata? Dhukkubaas si qaba jechuudha. Atumaahuu silaa qaamni hoggaa bishaan san baase hafuura baafata. Akka hafuuran baafanne maal ta'a? Rakkina. Wanni yeroo hundi gartee ati dhalaa yaadattee ol kaaftuun tuni qaama saalaa guutumaan guututti qaceellotti dhaggeeffadhu guutumaan guututti yeroo boodarratti inni ka'uu dhaabuutu jira. Yeroo inni boodarratti ka'uu dhaabu tana haala kamiin rakkoon sirratti uumamte jechuudha. Haala kaafachuu hin danda'u jettuuni rakkoon sirratti uumamti jechuudha. Daawwataa kiyya jaalatamaa fi daawwattuu kiyya jaalatamtu. Inshaallahu ta'ala viidiyoon sila nu dheeratteef jecha arra viidiyoo asumarrattiin isinirraa gabaabsa barnoota guddaa karraa fudhattan ammoo abdiin qaba. Maatii chaayinaala keenyaa taatanii viidiyoo tana laayikii gootanii barnoota adda addaa kan nuti isinii dabarsinu eeggachuu hin dagatina. Barnoota haala kanaan akka ajaa'ibatti haala bareedaan isinii dabarsinaa jechuudha daawwattootaa fi hordoftoota. Isin ammoo nama kabajaadhaan barnoota kana fudhatee bakkaan gahu nu godhuu hin dagatina. Inshaallahu ta'ala nutillee hoggaa nama nurraa baratee barnoota sanitti fayyadamu agarree ni gammanna. Uummanni keenya barnoota fudhachuu irraa fagaachuun qabu yeroo hundaa'u barnootaaf qophaa'ee cimuu qaba. Barnootaan isin barsiisu jira tiitoriyaalaa miti. Tanaaf daawwattootaa fi hordoftoota intalti shamaraa immoo jireenya isii keessatti maal akka isiin godhuu qabdu viidiyoo kophaattiin fida. Viidiyoon tun sila nu dheeratteef jecha. Walii galee nu dheeratte viidiyoon ni garta gaadeeroo achi dheerattee jirti. Viidiyoo biraa kan dalagu immoo inshaallahu ta'ala haala kanaan isinii dalaguu barbaaddan laayikii isinirraa barbaadna. Akkasumatti maatii chaayinaala keenyaa ta'uu isinirraa barbaadna. Inshaallahu ta'ala hamma viidiyoo biraa bareedduu fi viidiyoo gaariidhaan walitti deemu nutti daawwataa kiyya jaalatamaa fi daawwattuu kiyya jaalatamtu. Smartochiin baanagaa smartochi uhibbukum fillah rabbeechaan isin jaaladha. Chaayinaalli Hamzaa Shee Jaabir chaayinaala keessanii maal godhuun dagatina? Like tuquun dagatina. Subscribe tuquun dagatina. Warri gartee subscribe kadhattan jettanis YouTube eegaltanii jirtan akkasuma adeero. Eegaltee jirta baabaa. Tanaaf inshaallahu ta'ala warra amma eegalee fi subscribe godhaa. Warra gartee ganaa eegaluu fi subscribe godhaa. Ifii fi subscribe wal godhaa. Histii walitti hin godhinaa Oromooti nuti ummata hedduu ummata guddaa ummata gartee ardii rabbii tanarra goote. Garuu ammoo hoggaanii fi dhiirtii nu duubaa kaatee nu dura kuttu. Is shame. Naqaanfachiisa dhugaa rabbiitiin siima. Tanaaf afaan Oromoo haa guddifnu. Ammallee daawwattootaa fi hordoftoota boodarratti waan inni isin dhaamuu barbaadu. Inshaallahu ta'ala chaayinaala daa'immaniitiif asiin hin deemaa jira. Daa'imman keenya chaayinaala afaan Oromootiin warraa baratan hin qabanii taphaa afaan Oromoon qabanii kanaas isiniif hin fidaa jira.
يا بولي أنا سني في لفعامي إسن الربط آبا برد آمي الربط آبا خيسافو الربية فرنجي جرتن ناموسان الربط آبا برنوتا برد حمزة شجابر اسم فيدو أفه نقا ربيتين سني حمزة شجابر اسم فيدو أفه حمزة شجابر فايدا سيبو سود أفه يو لايكي قدف مالك أنا الرافضة تمجتي يادين مالك أنا تيمي تخنا خفلو يوتيوب الرد كامباني يوتيوب إننا خفل أتي داتا تنقطة داتا خيتي لال تديرو أنا فوني تخفل تنجرو كسيتي بيخي ماتي چاينا لا تون دغتنا هنگا فيديو براتي ولي ديبنوت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجيتنا ترى إلى اللقاء نسيني جيش برباد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته